Hi, harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota chaanaalii keenyaa chaanaalii Abbuuteek nagaa jirtu. Ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Egaa nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee isin fayyadu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa mata duree irratti akkuma isiniif ibsu yaalee akkaataa ittiin appilikeeshina moobaayilii keessaniin hojjechuu dandeessanidha. Daawwattoota kiyyaa wanti kun wanta baay'ee guddaa isin fayyadudha. Sana dura namoonni YouTube chaanaalii kootiin maatiin ta'in jirtan maqaan chaanaalii kiyyaa Abbuuteek kan jedhamudha. Chaanaalii koo subscribe gochuu hin dagatinaan isinin jedha daawwattoota kiyyaa. Egaa asumarraane oduu isinittiin dheeressu gara viidiyoo keenya guyyaa irratti gaafa dabarru jalqaba irratti Google Chrome keessan ni bantu jechuudha. Jalqaba irratti Google Chrome keessan edda bantanii booddee bakka search irratti goonaatiif jechuun search gootu jechuudha. Goonaatiif jechuun search yoo gootan kun akka kanatti ni dhufa. Jalqaba irratti goonaatiif convert your website to native Android and iOS jedheetu ni dhufa. Lammaffaa irratti create new app goonaatiif jedha jechuudha. Isin salphaamatti isa lammaffaa irraa kana ni filattu. Hayyee erga isa lammaffaa filattanii booddee ni dhufa daawwattoota kiyyaa kunoo dhufee jira jechuudha. Jalqaba irratti initial URL wanti kun liinkiidha jechuudha. Liinkii isin qabachaa jira. Fakkeenyaaf isin kan YouTube keessanii yookaan kan Telegiraamaa, kan WhatsApp, kan barbaadanii gruupii yookaan kan chaanaalii barbaadanii ittiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ani liinkii YouTube kootii gasheen chaanaalii YouTube kootii fi appilikeeshinii of danda'a tokko hojjedhee isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo bakka appii kana irratti amma YouTube jedhee naa baase jechuudha. YouTube jedhee kana sanaa baase kana fakkeenyaaf akka maqaa appilikeeshinii kootii fi bareedee naa asirratuu fi fakkeenyaaf Abbuuteek YouTube yoon jedhee kunoo Abbuuteek YouTube maqaa appilikeeshinii kiyyaadha jechuudha. Bakka kanatti imeelii keessan gashitu. Fakkeenyaaf bakka kanatti immoo maqaa imeelii kiyyaa nan gashaa. Imeelii kiyya gashaan jira jechuudha. Amma daawwattoota kiyyaa kunoo gasheen jira jechuudha. Sana booddee amma waan sinifatee jiru bakka kanatti kan agartan general styling kan jettu jechuudha. Kunoo jalqaba irra jirti general styling kana edda ishee tokko gootanii booddee kunoo browse gootu jechuudha. Browse edda gootanii booddee faayila keessan ni filattu jechuudha. Asirratti kan isin filattanii loogoo keessan jechuudha. Loogoo appilikeeshinii keessan kana irra godhatanii jechuudha. Loogoo kana kunoo browse bukkee fideenaa gashaa jechuudha. Amma bakka nama browse godhu bukkeetti loogoo kana fideenaa gashaa. Masitti obsaamaan eegganna daawwattoota kiyyaa. Appilikeeshiniin kun daqiiqaa 2 yookaan daqiiqaa 3 kan caalle keessa hojjetama. Aanamma sababanii viidiyoon sin agarsiisaa jiru kana tursaa jira malee kunoo appilikeeshinii loogoo ammaa gashee jira jechuudha. Sana booddee oluma deemtu edda ol deemtanii booddee kunoo use app icon fi upload new logo kan jedhu wal biratti asirraa isin upload new logo kana ni filattu jechuudha. Sana booddee ammas browse gootu jechuudha yeroo lammataa. Browse edda gootanii booddee ammas loogoo keessan ni filattu jechuudha. Ammas edda loogoo keenya filannee booddee bakka browse kana bukkee loogoon kun dhufee nu gala jechuudha daawwattoota kiyyaa. Ayyee kunoo galaa jirti jechuudha. Sana booddee wanta nuyi gochuu qabnu ammoo generate goona jechuudha. Kunoo ittuma aantee kan jirtu. Generate gaafa goonu kunoo akkuma argaa jirtan MDPI density 9 patch kan jedhu kunoo achi gadi kan tarraa'ee jiru kuni loogoon kuni kanan tokko gashee achi gadi shanansaayuu session ta'e achi gadi tarraa'ee jira jechuudha. Amma appilikeeshinii kana hojjennee xumurree jira jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booddee maaltu nu hafe build my app. Appii kana build naa godhi naa dalageechaa jira jechuudha. Sana booddee build inni gaafannaa jechuudha. Website kana gaafannu kunoo success jedhe jechuudha. Your app is in the queue and will be built shortly. Salphaamatti build siniif ta'eera jechaa jira. Asirratti immoo kunoo gadi bu'ee normally this takes just 2 up to 3 minutes daqiiqaa 3 amma 2 hanga 3 gidduutti hojjettaniitu jechuudha daawwattoota kiyyaa. Akkasumas nuun jechaa jira. Salphaadha jechuudha. Osoo nani ofii kootiin hojjechaa jira ta'eeti daqiiqaa 2 kan hin caalle keessatti hojjedhee xumuradha.
Fakkeenyaaf appilikeeshiniin kun meerree isaa argannaa jechuu dandeessu. Appilikeeshinii kana kan argattan imeelii keessan keessa. Imeelii sila keessan imeelii galchitan keessatti seentu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Gmailii koo nan banaa. Appii Gmailii gaafa banu imeelii kootti na geessa jechuudha. Amma imeeliin galche bira naqa jechuudha. Sana booddee hayyee daawwattoota kiyyaa kunoo amma akkuma agartanii goonaatiif tiim kan jedhu kuni miseejiin isaa karaa imeelii naa galee jira jechuudha. Sana booddee asirratti waan isin gootanii kunoo public sharing URL goonaatiif kana ishee kana cuqaastu jechuudha. See tokko edda imeelii keessan keessa galtaniiti jechuudha kun daawwattoota kiyyaa. Sana booddee achi ol deemtu kunoo addanatti iPhone and Android fakkeenyaaf isin bilbila isin qabattan iPhone yoo ta'e iPhone gootu Android yoo ta'e Android gootu fakkeenyaaf amma bilbilaan qabaddu Android waan ta'eef Android kan jedhu kana nan tuqa jechuudha. Android gaafan tuqu ifama daawwattoota kiyyaa see tokko teellaatti na deebisee jira. Hayyee amma jechuudha daawwattoota kiyyaa kunoo akkuma isin agarsiise public share kana ni gootu jechuudha. Share kana erga gootanii booddee see tokko share cuqaastanii booddee kunoo haala kanaan dhufa. Fakkeenyaaf goonaatiif ayo sharing kunoo fakkeenyaaf abbuuteek YouTube kan siloo jedhee kunoo naa dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti bilbilaan qabaddu Android waan ta'eef Android godha jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo Android nan godha. Bilbilaan qabaddu Android iPhone fi Android wal bira fidee jira jechuudha. Warra iPhone qabatan iPhone gootu, warra Android gootu. Sana booddee download APK application kana download gootu jechuudha. Hayyee sana booda download gootu ini yang daawwattoota kiyyaa. Kunoo gajjalaatti appikii do you want to download this APK again asirratti download ni gootu jechuudha. Ammas sana booddee kunoo asirraan irra keessaanii download isinii taati jechuudha. Kunoo appilikeeshiniin kun amma download ta'aa jirti. Download gadi taati jechuudha. Kunoo download taate kunoo ishee jalqabaa kanadha. Download ta'aa jirti. Hayyee kunoo dashan download taatee xumurteeti edda itti buunee booddee kunoo asirratti kunoo dhuftee jirti jechuudha. Appilikeeshiniin kun amma abbuuteek YouTube kunoo kana siloo jedhee amma naa dhuftee jirti jechuudha. Sana booddee install godhattu jechuudha. Hayyee amma install godhachaa jira jechuudha. Okay. Install gootu siniif ta'a. Salphaamatti kunoo appilikeeshiniin kun install naatee jira jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf kunoo laa appilikeeshiniin kunoo jalqaba kan jirtu abbuuteekii kun naataatee jirti jechuudha YouTube. Sana booddee kunoo loogoon hojjedhee kunooti jechuudha. Sana booddee haala kanaan gaafa banu salphaamatti gara YouTube kootti na geessa jechuudha. Kunoo salphaamatti gara YouTube itti geessa jiraachuudhaan namni subscribe sin godhu subscribe gochuu danda'a jechuudha. Isinis namoonni subscribe nan godhan jirtan subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa wanta narraa guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufee kanumadha. Akka qophii kanatti baay'ee gammaddanii abdii guddaan isinirraa qaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura jecha viidiyoo narraa qabadhee kanumadha. Namoonni gaaffii qabdan gaaffii keessan koomentii irratti na gaafachuu hin dagatinaa. Egaa baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja waan daawwataniif guddaa galatooma. Qophii biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii. Bye bye.